Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun wal falmii paartilee siyaasaa filannoo waliigala bara 2018 AMN Plus sagantaa afaan Oromootiin isin bira ga'uudha. Itoophiyaa keessatti olaantummaan yaadaa akka lafa qabatu sirni dimokiraasii bu'uura jabaa irratti akka ijaaramuuf karaa bilisa ta'een paartileen siyaasaa yaada isaanii yookaan imaammata manifeestootiin biyya bulchuudhaaf qopheeffatan akkaataa uummata biraa ga'uu danda'aniin kan itti isiniif dhiyeessinuudha. Filannoo bara 2017 kan waliigalaa kana sababeeffachuudhaan wal falmii paartilee gidduutti taasisuudhaaf marsaa jalqabaa kunoo jalqabneeti jirra. Paartileen sagantaa kanarratti wal falmii marsaa jalqabaatiif har'a akka asitti dhiyaatan affeeraman paartilee afurii isaan isin beeksisuudhaanin marii keenya eegalla. Duraan dursuudhaan waamicha keenya kabajanii yaada yookaan imaammata ittiin biyya bulchuudhaaf deemtan qabattanii asitti waan nu argamtaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu isin galateeffachuu barbaada. Falmii paartileen siyaasaa taasisuudhaaf sagantaa kanarratti affeeranne paartilee afurii akkan jalqaba irratti isin beeksise. Paartii badhaadhinaa bakka bu'uudhaan obbo Alamaayyoo Mijanaa akkasumas ammoo obbo Muhammad Abdurrahiim nuuf argamanii jiru falmii kanaaf. Paartii Hiddaaseerraa obbo Xibabuu Gannana akkasumas ammoo obbo Alamuu Dirribaa sagantaa kanarratti argamaniiru. Akkasumas ammoo paartii bilisummaa fi walqixxummaarraa obbo Ukii Galaashee asitti argamaniiru. Isaanis sagantaa fi yaada qaban dhiyeeffachuudhaaf jechuudha. Paartii Hibir affeerree asitti sagantaa kanarratti haga dhumaatti hirmaachuudhaaf waadaa galanii asitti garuu akkuma daawwachaa jirtan falmii kanarratti hin argamne jechuudha. Carraa AMN Plus isaaniif kennetti hin fayyadamne jechuudha. Kanatti aansuudhaan duraa duuba sagantaa falmii keenya maal akka ta'u daawwattoota keenya isin biraan geenya. Jalqaba irratti paartileen siyaasaa asitti argaman yaada qabatanii dhufan gara hawaasaatti osoo hin beeksisiin dura carraa gaaffilee isaanii yookaan immoo duraa duuba akkamiin deemuu qabna kan jedhu carraa kaasna. Akkaataa carraa isaan qaqqabeen jalqaba irratti boqonnaa jalqaba irratti jechuudha. Daqiiqaa 5 fudhatu paartileen kamiyyuu daqiiqaa 5 keessatti imaammata yookiin manifeestoon ittiin biyya bulchuudhaaf deeman maal akka fakkaatu gabaabinaan sa'aatii isaaniif kennametti fayyadamuudhaan kan ibsan ta'a jechuudha. Sanatti aansuudhaan sa'aatii isaaniif kennametti egaa fayyadamanii booddee boqonnaa itti aanu keessatti gaaffileen asii yookaan immoo as waltajjiirraa paartilee tokkoon tokkoon akkaataa carraa isaaniitiif ni dhiyaata. Gaaffii kanneeniifis sa'aatii isaaniif kenname keessatti deebii kan kennan ta'a jechuudha. Keessattuu boqonnaa lammaffaa keessatti gaaffileen sadi akkasumas immoo dabalataanis gaaffileen kanneen biroo yoo jiraatan ni dhiyaatu. Daqiiqaa 10 fudhatanii paartileen gaaffii asii waltajjiirra dhiyaatuuf deebii kan itti kennan ta'a daqiiqaa 10 keessatti jechuudha. Sanatti aansuun boqonnaa sadaffaatti ceenaa. Boqonnaa sadaffaa irratti paartileen walii isaaniif gaaffii kan itti walii dhiyeessanidha. Paartiin tokko gaaffii dhiyeessuuf daqiiqaa 2 qofa fayyadama. Daqiiqaa 2 keessatti gaaffilee barbaadan paartii barbaadaniif eega dhiyeessanii booddee paartileen akkaataa gaaffiin isaanii dhiyaateef gaaffii tokkoof daqiiqaa 2 fudhatu. Bifa kanaan marsaa sadaffaa eega goolamne booddee gara marsaa afuraffaatti ceena. Marsaa afuraffaa irratti yaada yookiin haasaa walii kan cufiinsaa paartileen ni taasisu. Kunis paartiin tokko daqiiqaa 5 fudhatee haasaa waliigalaa taasisuudhaan marii keenya gara goolabaatti finna jechuudha. Akkaataa kanaan deemna. Akkaatuma duraa duuba sagantaa keenya amma beeksisneen jalqaba irratti carraa kaasisuutti imalla. Kanaaf gara kanaatti bakka bu'aa keessan nam tokko garannaa ergitanii carraa gaaffilee kaasnee gara marii keenyatti aanutti deemna jechuudha. Paartii badhaadhinaa gaaffii lakkoofsa lammaffaadha. Hiddaaseen sadaffaa bilisummaa fi walqixxummaa lakkoofsa 1 bifa kanaan itti fufnaa. Carraan harkatti fi lakkoofsa 4 paartiin maricha irratti hin hirmaanne kan carraa isaaniiti jechuudha. Yaada waliigalaa yookiin manifeestoo keessan mata duree har'a irratti falmiidhaaf dhiyaate keessumattuu ijaarsa mootummaa fi sirna dimokiraasii irratti waliigalan paartiin isaanii
maal qabatanii uummatatti dhufanii kana daqiiqaa 5 keessatti uummataaf dhiyeessu. Daqiiqaa 2 gaafa isin hafu sagaleen bilbilaan dhaga'ama. Dhumarratti tokko gaafa dhumaa waliigala sagalee bilbilaa akkasumas immoo sa'aatii keessanis kan as jiru hordofaatii deemuu dandeessu. Bifa kanaan gara marii keenyaatti eegallaa. Kanaaf lakkoofsa tokkoffaan carraan kan keessan. Galatoomaa. Ani Ukii Galaasheen jedhama. Paartii Bilisummaa fi Walqixxummaa irraayi. Kabajamtoonni jiraattonni magaalaa Finfinnee, kabajamtoonni lammiilee Itoophiyaa, bakka bu'oonni paartilee siyaasaa asitti argamtan, akkasumas hojjettoonni fi hooggantoonni miidiyaa Addis Miidiyaa Neetwork baga filannoo marsaa 7ffaan nagaan geessanii jechuun barbaada. Paartiin keenya paartiin Bilisummaa fi Walqixxummaa sirna mootummaa federaalaa cimaa ijaaruun biyya lammiileen hundi walqixxummaa fi bilisummaan keessa jiraatan dhugoomsuuf paartii sadarkaa biyyoolessaatti hundeeffamedha. Paartiin keenya sabdaneessummaa irratti garaagarummaa lammiilee jidduutti, sabaaf sablammoota jidduutti, amantaa adda addaa jidduu jiru kabajuun biyya garaagarummaa kabajjee tokkummaa ishii cimsattee jiraattu hundeessuuf kan qabsaa'udha. Gara sagantaa yookiin imaammata keenyatti osoo hin ce'in dura galmiin keessatti argamu kun waan yaadachiisee galma Adawaa keessatti argamna. Dheengadduma darbe kana immoo yaadannoo injifannoo Adawaa kabajnee jirra. Baga yaadannoo sanis geessanii jechuun barbaada. Uummanni Itoophiyaa yookiin abbootiin keenya tokkummaadhaan garaagarummaa amma tuqe kana osoo qaban keessawuu yeroo sana ganaa biyya tokko ta'anillee osoo guutummaatti hin hundeeffamiin waraanni babal'ifannaa mootummaa Minilik osoo jiru gaafa diinni biyya alaa isaa weeraru tokkummaan ka'anii diina ofirraa injifatanii jiru. Injifannoo sun uummata Afrikaa biratti injifannoo fakkeenya addaa ta'edha. Uummata addunyaa birattis maqaa Itoophiyaa kan ol kaasee turedha. Kanaaf ammas uummanni keenya tokkummaadhaan ka'ee sirna dimokiraasii ijaaruu qabaan ergaa kiyya. Sirni nuti ijaarru mootummaa nuti ijaarru akkuma dura kaase sirna federaalatii heera fudhatama qabu ijaaruu qopheessuu olaantummaa seeraa kabachiisuu aangoo kan uummataa akka ta'u gochuu kabajamuu mirga namummaa fi dimokiraasii kabajamuu mirga dhuunfaa fi garee qoodamiinsa aangoo qaama seera baasu qaama seera hojiirra oolchuu yookiin raawwachiisuu fi qaama seera hiiku jidduutti akka jiraatu gochuu mirga amantii mirga gurmaa'insaa fi mirga hiriira nagaa kabachiisuu garaagarummaa amantii fi mootummaa jidduutti jiru cimsuu yookiin seekulaar gavarnimenti ijaaruu walabummaa miidiyaa kennuu iftoominaa fi gaafatamummaa qaamolee mootummaa walabummaa dhaabbilee dimokiraasii kan jennu kan akka bakka bu'oota uummataa mirga namoomaa abba gaarii fi kanneen biroo walabummaa akka qabaatan gochuu jiraachuu filannoo yeroo isaa eeggatee fi bilisa ta'e gaggeessuu aangoo daangessuu bulchiinsa hin waltoofne yookiin sirna federaalizimii diriirsuu fi humna nageenyaa cimaa ijaaruun kaayyoo paartiin keenya yookiin imaammata paartiin keenya gaafa mootummaa ta'e yookiin filannoo kana injifatee yeroo darbe hojiirra oolchuu jechuudha. Mallattoon paartii keenyaa qalama. Qalamni madda beekumsaati. Namni beekumsa qabu falmii siyaasaa karaa nagaa gaggeessaa sirna dimokiraasii cimaa ijaaraa. Kanaaf uummanni keenya qalama filattanii akka rakkoo yeroo ammaa gama bulchiinsa gaarii gama sirna dimokiraasiitiin mul'achaa jiru kana akka ofirraa jijjiirtan waamicha isinii dabarsuun barbaada. Galatooma. Sa'aatii keessan qabdu itti fufuu dandeessu. Bitadhe. Hayyee galatooma. Paartiin badhaadhinaa daqiiqaa 5 qabdu daqiiqaa 5 keessatti itti fufuu dandeessu. Kabajamtoota uummattoota biyya keenyaa, kabajamtoota jiraattota magaalaa Finfinnee akkasumas hirmaattota humnoota siyaasa filannoo biyyaalessaa waliigalaa 7ffaa irratti dorgomaa taatanii har'a asitti argamtan hunda keessan. Har'a kan mari'annu waa'ee filannoo qofaa miti. Har'a kan mari'annu waa'ee hiree fi abdii biyya keenyaa Itoophiyaa
waa'ee abdii dhaloota boruu akkasumas waa'ee ijaarsa mootummaa cimaa walabaa ta'ee fi dhiibbaa qaama kamiin iyyuu hin jilbeeffanne. Waltajjiin